akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana solitti deebinee jirra. Egaa har'a waa'ee teknooloojii keenya ala baanee waan ta'e tokko waliin haasa'uuf dhufneerra. Akkuma beekamu guyyaan kaleessaa Happy Father's Day ture yookiin immoo guyyaa abbootaa kan turedha jechuudha. Anis har'a abbaa koo qabadhee isiniif dhufeera. Abbaan koo labataadha. Labataa yeroo hundumaa dhageessu namoonni baay'een walaloodha inni isin jettanii waamaa turtanii faazariin koo yookiin immoo abbaan koo labataan isa kanadha jechuudha. Kanaaf gaarraa isaa isiniif qabadhee dhufeera. Asumaanis isin duratti Happy Father's Day isa galateeffachuu barbaada. Kan na guddisee iddoo kanaan kan na ga'e isaanidha. Egaa guyyaa irraa kanas isaanii wajjin turtiin taasisaa amma namaatti nu hordofaan isiniin jedha jechuudha. Lataa labataa goshuun isaan jedhanii waamanii labataa inni jedhamu egaa isinidha. Anumana. Daawwattoota tokko kan isin dhihoanaaf gootanii ani faazariin koo baay'ee walitti dhiyaachuu irraa kan ka'e isin jedhee isaan waamu si jedhee waamaa jechuudha akka waan itti baay'ee gatii walitti signuu fi isa kanatti konsiidarnu godha isaaniin kabajuu dhiisee osoo hin taane akka haasaaf nu ta'uttidha. Abbaa ijoollee meeqa akka taatee akkasuma abbummaan kun maal akka ta'e mee gabaabsiitii daawwattoota keenyaaf qoodiinsiin jedha. Ishiga Waaqayyo si eebbisu baga guddattee baga naaf jiraattee baga mucaa koo taatee baay'een sitti boona. Waaqayyo si eebbisuun jechuun barbaada. Egaa abbaa ta'uu kanan jalqabee duraan dursaa waggaa 29 kanan haadha manaa fuudhee achi durba lamaa walitti aansee Waaqayyo naaf kennee ati ilma jalqabaa dhala sadaffaati. Si booda ijoolleen dhiiroo lama hin jiru. Dhaggeeffadha sadaffaatila. Faazariin koo nama lama qabaachuudha. Namoonni yeroo kaanii obboleessa keetii naan jechaa turtan naa olii nama lama jira. Kanadha. Egaa ati barataa qaxalee ta'uu keetti nan gammada. Wanta qubaan xoxxaqamu kana inni yaalta durumaanii otuma dubbisuu barreessuu hin beekin waa hojjechuuf shaakaltee baay'ee ijoolleen waa tokko nu hojjedhu jedhanii qorkee fidanii sirraa bitatu sitti qaldaa turre. Garuu ammaa inni uumamaan si keessa ture barnootaan deeggarame kanarra gahuu keetti baay'ee nan gammada baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadhaan jedha. Egaa abbaa ta'uun hawwanis dharraanis fedhanis humnaanis utuu hin taane Waaqayyoota abbaa nama godha. Dhallis immoo akkuma kana Waaqayyoota dhala nama godha. Ani abbaa ta'uu kootti ati dhala koo ta'uu kootti baay'een gammada. Kanaaf baay'ee Waaqayyoon galateeffadhaan si jedha. Eshi baay'ee galatoomii. Ijoollee shaniin qabaa jetteetta tokko keessaa ana. Ijoolleen kun shanan isheen jalqabaa eenyudha inni lammaffaa akkasuma eddee isaan jiran wajjin tumte immoo daawwattoonni keenya jaallatu. Egaa ijoolleen koo hangafni Ayyaanee jedhamti. Teknooloojii Jimmaa Yuunivarsiitii irratti barattee achuma eebbifamtee achumatti haftee achumatti maastersiis barattee achumattis heerumtee amma achuma barsiisaa jirti. Abbaa soddaatii jechaadhani karaa tokko. Isheen lammaffaan immoo Adaamaa Yuunivarsiitii irraa waggaa tokko barattee qabxii olaanaa warra galmeessan keessaa mootummaan biyya Chaayinaatti erge. Achitti digirii jalqabaa ishee injiinariidhaan eebbifamtee digirii lammaffaa amma waggaa tokkoffaa fixxeetti. Isheen digirii lammaffaa isheen xumurtu ati immoo digirii keessa jalqabaa xumurtee walitti isin eebbisnaa jechuudha. Giraajuweeshinii lama takkaatti xumurra. Sadaffaan Barneedha. Barnaabaas jedhama. Sadaffaan si. Afuraffaan Barnaabaas Labataa jedhama. Amma Piriiparaatorii Bishooftuurraa kutaa 11ffaa qormaata faayinaalaa fudhachuudhaaf torbee tokko isaafaa. Inni shanaffaan Anaani'eel jedhama. Kutaa 8ffaa booruu guyyaa booruu kana wixata jechuudha. Moodelii qoramaa ministiriif qophaa'aa jira jechuudha. Kana ijoolleen koo Waaqayyo ijoollee koo eebbisee Waaqayyo ijoolleen na eebbiseera. Ijoolleen kun baay'ee namatti tolu, natti sin tolu, Waaqayyotti sin tolu. Kanaaf manallee kan nuuf ijaaree isaanii
kunoo Waaqayyo gargaaree mana haaraa keessa teenyee torbi tokko reefu xumurraa jechuudha. Ishi namatti tolaa abbaa ijoollee 5 ta'a dhagaatama. Abbaa ta'uun kun hin cimu jechuun ijoollee amma kana ijoollee 5 jechuun xinnoo miti. Ijoollee kana ishee amma maastersii Jimmaa fixee obboleettiin koo kutaa jalqabaati jechuun erga isaan dhalataniiti kaanii amma iddoo kanaatti gargaaraa turtanii barsiisaa turtanii nyaachisaa turtanii uffisaa turtanii na ijoollee 5 wal duukaa godhachuun kun akkamidha? Akkamitti geggeessaa turtanii hin cimu jechuun abbaa ijoollee 5 ta'uun kun jechuun akkamitti? Egaa abbaa ijoollee 5 ta'uu jechuun salphaa miti. Amalli hunduma ishee gargarii ijoolleen 5 amala 5 qabdi. Egaa durii qalladnaa ijoolleen abbaa bixxishaa 9 amalli ishee 9 jedhu jedhanii na amalli akkasii jira. Garuu immoo yuunifoormilii wal fakkaatu amala tokkoon qabu. Waan nuni gorsinee hin qabachuu isaanii, waan nu dhorkinee fudhachuu isaanii, waan nu tole jennee fudhachuu isaanii kanaan baay'ee akka nutti ulfaatu hin taane. Garuu immoo ikonoomikaalii barnoota dabtariin uffannaan maal ulfaachuun isaa beekamaadha. Garuu Waaqayyo nu gargaaree otuma hin beekin immoo as geenye jedhee yaada nama baay'ee rakkoo beessa dabarsine yoo jenne nu irraanfachiisa. Barnoonni isaan har'a sadarkaa isaan irra ga'anii waan ta'eef baay'ee kan nu miidhee nu dhibee nu rakkisee nu danqee baay'ee hin qabnu wanta barbaachisu feestaalitti guurree shaanxaatti baannee oliif gadi baannee yoo ta'e sun hundumtuu amma gammachuu fi eebba kanarra waan jiruuf baay'ee rakkoon isaa baay'ee nutti dhaga'amu nu irraanfachiiseera jechaadha bu'aan isaa. Kanaaf akka kanattan ilaalan. Ishi baay'ee namatti tola. Chaalenjii qabaa jechuudha. Chaalenjii baay'ee qaba. Bu'aa bahii baay'ee qaba. Keessumaa guyyaan har'aaf kanaa boorii immoo baay'ee kan kana caalu ta'a jechuudha. Kan biraan immoo jechuudha. Xiqqoo ishee yeroo gara naqamtee turres ilaalaa kan turre. Jechuun akka Waaqayyoon nu eebbisees gorsa keessanirraas barsiisa keessanirraas almost ijoolleen keenya yookiin obbolaan koo sana dabalatee almost ijoollee kilaasii keessatti tooppii jedhamanidha. Ijoollee kana akkamitti guddistaniiti moo akkamittidha ijoolleen fakkeenyaaf jechuun yeroo naqamtee turres ilaalaan ture. Akkana magaalaa naqamteetti ooliifaa baaturan obbolaan koo dabalatee jechuudha. Ijoolleen warri naagadiis akkasuma magaalaa Bishooftuu keessatti qabxii gurguddaadha kan isaan fidaa jiran ministiriidhaan kutaa 11 akkasuma fidee almost top 3 keessa jirra hundumti keenya jechuudha. Jechuun kana fiduu keenyatti maal isinitti dhaga'ama? Ijoolleen kun akkamitti akkas ta'uu danda'an? Egaa inni guddaan ijoollee Waaqayyooti namaaf kenna. Waaqayyootis namaaf guddisa. Akkuma kana hamaanis immoo ijoollee harka namaatii baafachuun isaa beekamaadha. Ijoolleen baay'een harka warraatii ba'anii harka mana barumsaa keessaa ba'anii harka hawaasaa keessaa kan ba'anii ijoollee gambiraa kan ta'anii maqaa biraa kan fudhatan hin jiru. Garuu nuni Waaqayyo nu gargaaree amala gaarii wal dhaga'uu, wal simachuu, wal dhaggeeffachuu, eeyyeen waa'uu jennee waliif galuu danda'uu keenya kana Waaqayyoomatti nu gargaare. Karaa biraa immoo dubbisa isaanii yeroo irratti, hojii manaa yeroo irratti, qormaataaf qophaa'uun yeroo irratti, nyaataaf dhugaatiif yeroo irratti, rafiitiin yeroo hundumti isaa adjusted kan ta'e sagantaadha jireenyi mana keenyaa keessumaa yeroo naqamte turre keessatti jechaadha. Kanaaf amma humna keenyaaf amma beekuma keenyaa akka kanatti waliin hinnaa turre. Amala kashlabbummaa amala ijoollee michuu ijoollee kashlabbee hin qabani fedhii akkasiis hawwii akkasiis hin qabani wantoota kanatti nama oofanis hin hordofani dubbisa isaanii kitaaba isaanii qo'annaa isaanii dorgommee isaanii qofa waan ilaalaniif ijoolleen koo akka kanatti baay'ee natti tolanii sadarkaa kanarra ga'uu isaaniiti. Kanaaf immoo inni kana godhe Waaqayyo haa galateeffamu jechuun jaalladha. Ishi isa kanatti fudhanneerra kan biraan immoo jechuudha. Kan jechuun baay'ee jireenya koo keessatti nootiis godhaa ture. Hunduma keenyaan nuti amma kutaa 7 yookiin amma kutaa 8 geenyuttidha kan itti qo'adhaa nu jedhaa turte. Isa booda garuu nu dhiistaa qo'adhaas dhiisaas hin jettu. Kana booda nuti ofii keenya dubbisatti kaana fakkeenyaaf hammanii amma kutaa 8tti hin dubbisne.
kilaasii meeshaan san dhaggeeffadhu dhaqee man qabxii Barcumatti ofii teetta. hojjedha yaa innaa Seenaa qabda. innaa amma kutaa 7-8 qofatti kan itti qo'adhaan hin jettu isa booda garuu isatti nutti himte sanatti nutti yaadatamee qo'achuutti kaana fi keenyaati akkasumatti gaafa nuti qo'achuu dhiisnu minaamni nutti himne ati garuu nutti maan jirtu garuu sanitti kutaa 1-7 nutti maa turte sanadha kan itti waan itti jechuudha kan itti fudhattu kan itti keessa keenyatti yaadataa deemu sana jechuun mala kana akkamitti yaaddee dhuguma isa kutaa 1-7 jiru sanaan yaadannee immoo isa booda akka dubbisnuuf akkamitti akkas taattee yaaddeeti kan itti akkasitti nu gorsaa turte. Akkasis yaadee tun taane firiin suni hojiirra naa oolu hojii hojjeteera jedhee waan namnanuuf hin mul'atasi rakkoo qabdu jedhees natti hin dhaga'amu. Maaliif ejjiin nam tokko yeroo itti dhiibbaadhaan adeemu qaba. Yeroo itti of danda'ee inni ittiin geggeeffamee achiin isa ga'ame sun jireenya isaatti dhagna isaa dhiiga isaatti dabalamee namummaa isaa sochoosuu danda'e of danda'ee deemuu yeroo hin danda'udha. Yeroo umuriin akkasii waan jiruuf dorgommeedhaaf ani fedhiin qaba yeroo jedhanirra waan ta'eef addunyaa dorgomuu keessa ga'eera ammaan booda kan jedhu waan mul'istaniif kanaaf na rakkisu jechuudha. Kanaaf itti yaaduunis itti yaaddamuunis nan barbaachisu. Sanaan dura garuu akka kanaatu barbaachisa. Tapha dhiisaa, televezyiinii ilaaluu dhiisaa, fiilmii ilaaluu dhiisaa, akkasii taphannaa akkasii dhiisaa yeroo keessan kabajaa gabaa dhaqxan yeroon galaa maal jennaannu akka kanaatti ofiin of geggeessuun yeroo isin dandeessan umuriin ofiisaa yoo hin fida. Tokkoffaa amala gaarii dhaga'uu fudhachuun sin keessa waan jiruuf. Karaa biraa immoo amaloonni ormoota yookaan immoo namoonni adda bira maatii irraa adda ta'an amalli isaanii sinitti galee hin jiru. Kanaaf irraa kaatu jennee yaannu jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo naqamte turree maatiin keenya adda adda yeroo turetti jechuudha sababii hojiitiin yennaa gabaa dhaqxan ani qarshii ammas bajanni keenya jedhee yoo isinitti kennu isin ofii keessanii an torbanii ammas baasna torban lama ammas baasna sadii ammas baasna anjii ammas kana maaneej gootanii ofuma keessanii bittuu ofuma keessanii hundumaa gootu. Kanaaf ani sinan madaala takka takkaan sin agarsiisa gabaa akkasitti bituu asii bituu kana bituu qarshiin keenya ammasidha bajanni keenya ammasii jedheen takkaan sin agarsiisa. Sanaa booda sinan ilaalaa hunduma isaa walirraa shaakaltanii isin ittuma fuuftanii rakkoo tokko malee amma qabnuun jireenya keenya mi'eessinee jiraachaa turre. Kanaaf rakkoon akka hin uumamne madaalaan dhufee haala jireenya hundumaa iyyuu haala barnoota keessaniis sanaa booda dorgommeef akkasiin of kennitan dorgommee duukaa akkasiin fiigdan addunyaa wajjin akka wal dorgomtan siniif galeeraan kanaaf of dandeessanitti jedheen dhiisee jechaadha. Asumaan wal qabsiisee immoo waa'ee koo tokko haasa'uu kan hin barbaadu jechuudha. Warra kaan keessaa gaafa dubbisi jedhan kan rakkisu anadha. Baay'ee jechuudha. Hin dubbisu yooti dubbisettee sokkitee nama dubbisu hin fakkaadhee hin dubbisu jechuudha. Innaa jechuun chaalenjii warra kaanii caalaa gaafa ilaalamu kan kooti caalaatti si rakkisee fakkaata. Innaa isa kana yeroon si rakkisaa ture sana yeroon dubbise nan didu sana maaltu sitti dhaga'amaa ture akkamitti wanta sana danda'a turte ofsaan. Egaa akkuma duraan kaase ofiin of cimsuun amma dhufutti amma tokko yaalii gochuun cinaa dhaabachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo kutaa 3 sirriitti dubbisuu barreessuu waan hin dandeenyeef anatu kitaaba sii dubbisaa. Isanii sii dubbise dhaggeeffattee barsiisaan blackboard irratti sanni barreessuu naa dubbisi jettee inni sanni dubbisu sani jedheef barsiisaan itti dubbisee gurraan dhaggeeffattee barreessita. Din barreeffamni kee hin dubbifamu garuu akkatti barsiisaan dubbisee qabxii sii kennu hin beeku afuraffaa baati fakkeenya baras. Nisa hin dallante na arte sayyuu maafan sadeeffaan lammiffaan ba'u jettee. Garuu guyyaa gaaf tokko amma yoomittan si baadhee adeemanii barnoonni kee ulfaachaa deema. Kanaaf jedheen kitaaba baaseen chaaptarii tokko guutuu barreessii dubbisii barreessi akka tuqaa asirraa fidalli qubeenshi akka asirraa akka dubbifamu tokko tokkoon
utuu walitti hin qaqaxxaliin jedheen sitti kennee hojii kottan fufee qixxa lamaan geessee imimmaan dhangalaaste. Imimmaan kennaan ija keessa ilaalu imimmaan illee bishaan gurraacha dhiiga dabalatee diimaa utuu bu'eeyyu har'a sii dhumateeraan jedheen. Jettee fixattee itti kaatee yaa waan ajajamtuuf garuu immoo luukee sana guutuu barreessitee fittee kunoo fixee rakka jette mee ilaalette nan ilaala. Garri gararraa hin bareedu garri gidduu uumaan jedhu garri dhumaa bareedaa. Isaa kamti bareedaa jettee na gaafatte. Ammas ofiif kan siif ta'u ofuma kee filachuu bari jedheen isa kamtu bareeda sitti barreessifni barreeffama keedhaan jedhe. Ofuma reefu laalte isa gajjallaa kanatu bareedaa bakka sitti bareedeedhaan dhee hojjete anadha. Sin gammachiifne gammachiiseera jedhee dhiisnaan amma immoo naa dabalii jette ofii kee anuu nan barreessa natti bareede natti mi'aayee jette. Yeroo duraa sararri isaa inni gararraaf inni gajjallaa namuusa dubbisaa iji kee waan hin barreef sirna dubbisaa waan hin barreef wal si jalaa darbe. Innoo wal na jalaa raafame wal na jalaa argudhi iji kee fayyaa qubeen fayyaa sararri fayyaa shaakala dubbisaa waan hin qabneef si rakkisee ittuma qorichisaa kanumadhaan jedheen. Achi erga kana goonee chaaptarii biraa naaf kenne nan barreessaa natti mi'aayee jette gaafasuma halkanuma tokkotti. Amma immoo ofii kee baafadhuuti dubbisi kunooti kitaabichiin jedhe natti hin hirkatiin amma of danda'iin jedheen. Ana mala keessatti itti hirkannaan tokko natti hin tolu. Of danda'uu. Kanaaf ofuma kee baaftee kanan barreessa jette. Barreessi toleedhaan barreessi. Shat gootama immoo kan biraa kan caalu bareedaa gootee barreessite. Dubbisas akkuma sana goote. Sana booddee waa'ee kanaa ittiin deebinee itti fuftee. Kanaaf egaa obsaan murtoodhaanis waan akkasii godhee firii argachuu kootti immoo baay'een gammadaa. Deemsi koo murtoon koos sirriidha jechuudha. Siin sirreessee erga ta'e. Kanaaf ijoollee jaalalaan qabanii achi immoo murteedhaan wanta hojjetanii jechuun bakka ijoollee kana yoo adabni barbaachisa ta'e adabanii amma gaafa sama dirqamaan kan itti waan goote bakka murtoo darbee akkan sana hojjedhu goote waan sun immoo baay'ee na fayyadeera. Kanaaf ijoollee gaafa geggeessan maatiin wanta isaan barbaachisu tokko yoo isaan ofii isaaniitti ijoolleen suni itti qabamuu didan iyyuu maatiin garuu yaadee wanta sana hin fayyada yoo ta'e sana akka sanatti waan gochuu qabaachuu. Akkasii. Eeshi kun akkuma kanatti ta'ee jiru nuti jechuudha ijoolleen keenya gaafa guddannu amma almost amma kutaa 12 ga'utti mana keenya TV'n hin jiru. Yoo amma agarre immoo almost bakka namni wanta mana keessaa hin dhabne keessaa tokko TVdha. Innaa yeroo sana iyyuu hundumtuu ollaa keenya qaba safara keenya keessaa kan hin qabne nudha. Innaa isa kana akkamitti consider gootaniiti kan isin maaliif TV'n akka hin barbaachisneetti ilaaltanii dhiistanii wanta sanarraa amma yoon taa'ee yaade nu fayyadeera garuu yeroo sana akkamitti murtee kana murteessitanii maaliif hin barbaachisu jettanii wanta sana akkamitti dhiistan. Baay'ee gaariidha. Isa kana gaas otoo isin deebistaniitu natti tola. Annuleen fa'aa ayyaaneen fa'aa yoo deebisan jechaadha. Ammoo haqii keenyaatti bitachuu hin dandeenye turre. Tokkoffaa anis nan hojjedhaa nan barreessaa nan dubbisaa isinis dubbisaan jedha. Hundumti keenya dubbistoota sa'aatiin keenya arreenjii kan ta'edha piroogiraamdiidha. Innaa guyyaa tokko yaadni keessan na qoree jennaanan si mariisise si ayyaanee aanaa taanee hin mari'anne teenye. Ayi takka waa'ee kubbaa fa'aa takka baddee dhattee ilaaltee deebita. Namni sin argu naati baatee deebitu. Ta'uyyuu immoo ijoollee koonee ani imposuun nan godhee jedheen yaadeen si mariisise. Akkas jenna. Televezyiinii qabaachuu keessanitti waan sinitti irrate dhabuu keessanitti waan sinitti irrate jira jennaan hin irranne. Ijoollee namaan gadi taataniittu warra televezyiinii qabaniin gadi taataniittu jennaan hin taane. Amma tu televezyiinii qabaanne kana caalaa taatu hin taanu kan caaluu gadi kufnaa. Kanaaf maal jetture mana kanaa jette keessumaa annuleen sa'aatii 2 hanga 9tti mana barumsaa
sagalii hanga kudhaniitti manatti deebina. Kudhan hanga 11tti boqonnee 11tti dhannee naayitii baranna. Sa'aatii tokkotti deebina. Sa'aatii tokko 12tti deebina. Sa'aatii 12 hanga tokkotti ittoo hojjenna. Biddeena tolchina. Tokko hanga lamaatti hin kadhanna. 2 hanga 3tti nyaanna. 3 hanga 6tti hin dubbisna. 6 hanga 12tti hin rafna. 12 hanga tokkotti qursii hojjenna. Tokko hanga 2tti hin adeemna. Kanadha sa'aatiin keenya yoom televezyiiniif yeroo godhanna jettee keessumaa xangar gootee dubbatte aannaan hundumti keessanis kanatti walii galtanii kanaan dhiifnee ittiin hojjennee jechaadha. Kanaaf yeroo namaa akka inni fixu yaada namaa akka inni hatu fakkeenyaaf ijoolleen sossoorii hin jiru warri isin wajjin mari'atanii indaa'uun ijoollee barsiisota mana barumsaa sanaa ijoollee sa'aatii sagalii maaliif gadhiistu amma sa'aatii 11 walakkaatti achi manuufaa turanii maaliif jennaan televezyiinii jalaan kaanii fiilmii jalaan kaanii aan immoo hootti na godhee na aarse ijoollee ofii dhalchitanii ofii guddiftanii televezyiinii ofii bittanii mana keessanii ijoollee keessan mo'achuu to'achuu hin dandeessan erga ta'e barsiisonni achi waan baay'ee caccabsuu ibsaa kan qabatu xarapheezaa darbatee caccabsuu kisaaraa meeqa keessa jiru. Akkamitti akkas jettu isin ijoollee keessan manamaaf to'achuu hin dandeessanii. An keenya sana ta'eeyyuu ijoollee keenyaaf yeroon qo'annaa hin ga'u. Nuni yeroo nutti irrata jedhu ijoolleen koo. Isin akkamitti akkas jettu jedhee ittan haaran ture. Kanaaf ijoollee koo jedhee kanan mariisise dhabuu keenyatti maal isinitti irratee isaaniin gadi taatanii innaan hin taane. Ammatu arganne isaaniin kana caalaa caaltu innaan oomayyuu kan nu dabaluu hin qabu. Gan caalu gadi taana. Yeroo keenya waan qabatuuf jettanii murtoodhaan dimokiraatik kan ta'een mari'anneetu hambisnee jechaadha. Kanaaf isinittis toleera. Isin egaa firiisaa isintu dubbachuu qaba ture. Maaltu akkani ta'e jechaadha. Baay'ee nuun baay'ee nu fayyadeera jechuun kun kan nu gara boodaatti yeroo kutaa 4-5 naamni sana hiriyoonni keenya fiilmii faa ilaalanii maal faa ilaalanii dhufanii waan nutti himaniif inni sun bakka waama waan inni tokko nutti fakkaateeti kan nutti mul'atu garuu boodarran nu galaa dhufe fayyummaa ammasumatti yeroo guba waan ta'eef jechuudha. Jechuun fiilmiinis amma waama ammasumatti fayyadu miti baay'ees wantuma ammasumatti wanta nu darbe hin qabu. Kun immoo amala akkasii kana shaakaluun keenya baay'ee nu fayyadeera. Fakkeenyaaf amma erguman gara yuunivarsiitii galee mataasaa fiilmii keeriin godhaman. Fiilmiin dhimma hin qabu. Ijoolleen guyyaa guutuu ilaalaa oolu yeroo firii ta'anii ani guyyaa firii ta'e hojii biraan hojjetaa oola. Fiilmiin hin barbaachisu miti guutummaa guutuutti. Fiilmii tokko darbee ji'a keessatti ni ilaala. Inniyyuu yoona barumsa keenya wajjin kan wal qabatu yoona wanta irraa barachuu qabu seenaa wayii dookumentarii tokko dookumentaroonni fa'aa jiru waan ta'eef isaan jechuudha. Barumsaaf kan si fayyadan jiru. Akkasuma naashinaal ji'oogiraafiis waan jechuuf yeroo tokko ni ilaalla. Innaa baay'ee nu fayyadeera inni sun. Fakkeenyaaf hammanii almost waggaa keessatti si'a tokko ifaa ilaala kuwaasii yuunivarsiitii keessatti. Yuunivarsiitii keessatti amma DSTV'n jira. Ispeesii guddaadha, TV guddaadhaan iddoo garaa keenyatti ilaalla. Namni nu dhowwu hin jiru. Abbaan baay'ee dhaqee ilaaluu danda'a. Garuu yoona faayidaan wanta sanaa jalqabarraa kaanee wanta hubanneef impoos nu godheera. Achi deemnee illee akka nuti waan hin gooneef jechuudha. Yeroo keenya waan akkasii irratti akka nu hin balleessineef isa kanaaf baay'ee nu gargaareera. Jechuun isa sanatti na ajaa'ibe akkamitti wanta sana akkamitti akkasiin murteessitanii kanaaf isin gaafadhe. Mee gidduutti immoo yeroon ijoollee ture xiqqummaa kootii kaasee waan akka teeknika kana waan akka teekinooloojii xixiqqaas ta'u waan adda addaa kan hojjedhaa cirraasha naannoo keenya keessatti maqaa addaa tokko iyyuu naa baasaniiru. Isinti natti himaa ture akkam ture meestii yeroo ijoollummaa koo maal ture? Maatiin keenya walumaa galgala dafnee rafnu hin kadhannasii hin dubbisnasii maalis hin jenna ijoolleen numa duukaa turu. Ganama garuu dafanii hin kaani maatiin keenya hedduun isaanii. Innaa qoroqondaa boqqolloo asheetiin irraa nyaatamee caccabsiteetu siliipparii buushiin jira. Inni durii suni isa dhumaasaa funaantee millaaciidhaan qarrartee murtee mismaaraan keessa baafteetu urtee lama asiin gootee shuboon lafatti fidduun beeku ibsaan yeroo sana gidda keessatti magaalaa keenya keessatti reefu diriiraa ibsaa murmuranii isaan gatanii shuboosaa guurtee mana naqxeetu isa inni gootee xaxxee
makiinaa gootee jenna ijoollonni yaa'anii dhufanii warri si caccaalanfa warri barii kan dhufaniitu balbala rurrukkutu. Ani kadhachaan jira isaan isin raftu nan aara ka'een aareen banan maal taate ijoolleen jedhan lataa barbadan maal gommaa irraa bitachuu fedhan. Mucaa ko chaayinaa gootanii moo eessaa fide gommaa attamiitiin jedhaan nan dheekkama. Gommaa hojjetee maaliin bitattu qorkee kunoo qorkee guuranii dhufanii mandara hoteelaati kunoo kanaan irraa bitannaa jedhee yaadeeni. Okay, kuni waan gaarii taareen deebeen inni immoo dafeen ka'u dunquqaa tura. Gangashinee makaachisee gommaa isaa hojjechuutti ka'a. Akkasumas ta'u naqamteetti innaa gallu hin dubbisuu hin barreessuu hin barataa garuu akkuma sila jedhee kaartoonii fooqii hojjeteetu murmuree lafanni fidee hin beeku akka inni itti muranii akka isaa fidee hin beeku. Pilaasterii naa biti jedhee pilaasterii binnaan qaqqaxxalee kaartoon akka itti isaa olii qaxxalee hin beeku. Fooqii pilaasterii or pilaastoorii wayii hojjetee mana kaayatee kun mana keenyaa jedha. Naan ijoollee sadarkaa kanatti fooqii kana eessaa fide moo eessaa finna jedheen dhiisee gara amma keenya keessa keeyannee taa'aa ture kaartooniin sun hidhamee. Egaa dizaayin akkasii kun sammuuma ijoollummaa kan keessa jirudha. Wantoota fakkeenyaaf kompiitara nan barreessaa barumsa nan qopheessaa kitaaba nan qopheessaa maal jedhaa nan hiikaa yeroo barreessutti kompiitarri na jalaan naan didu iddoo tokko tuqaa inka hin dubbisu hin barreessu yoo inni tuqe garuu hin ka'aaf. Moobaayiliin ani dubbisee maal jedhee onneeru na jalaa hin sarrasa mookaa waa tokko bada inni yoo waan qomee akkas goona wayee hin sirrataaf hin mijataaf. Ndaawamani kanaaf maal quba isaa keessa maaltu jira remote wayitu elektiroonikaali yoone negari wantoota qimamii elektirikiitu kittibaatiidhaan itti galeefaa jedheen shakka. Kanaaf naannoo tuttuqu hin dhufaaf fayyuma sammuu isaa keessaa hin dhufaa hin dubbisu hin dubbatu hin barreessu gad hin dhufaaf. Yoo dubbise immoo yeroo dubbisarra ga'us hiika isaa hin beeku anuu inni beeku itti fayyadamu naannoo fochaa. Kanaaf wantoonni teknooloojii barreeffamni isaanii ingiliffaa miti baay'een isaanii waan ta'eef hiika isaa hin beeknu. Garuu saafannoo manni tokko qoyee akkas goona baabbaa yoon jedhee inuma deemaaf. Kanaaf egaa keessuma isaa wanti kaa'amee jira ganamumaanii jechaadha. Eegaa turree egaa amma kunoo dizaayina mana keenyaa isa hojjetee maga fooqii jalqabnee isa jalqabaa keessa galleerra itti fufnannee fooqii nu jalqabsiisanii isaan humtootu waan jiraatiin fooqii isaa manni keenya jedhanii ta'e egaa kunoo isa jalqabaa jalatti galleerra giraawundi keessatti pilaastuu tafeera. Egaa kanaaf durumaan qabee dhagna dhiiga keessatti gooftaan dabaleera jechaa inni si uume waa akka hojjettu godheera jechaadha. Kanaaf riibootikii yennaatu hojjettu fooqa irratti isa yeroo sanaan yaadadha jechaadha. Kanaaf mul'ata keessi argee waaqayyo jedhee baay'een gammadeera. Tole gidduutti immoo ijoollee adabuu irratti deebina. Maatiin keenya olumatti hundumti keenya adabamneeti kan guddanne. Baay'ee adabamaa turre keessumaan immoo baay'een adabamaa ture baay'een balleessan ijoolleen dhumaa caalaa waan ta'eef jechuudha. Caalaatti garuu kan itti gochaa turte gaafa nuti balleessee gaafa fakkii afaan balleessee gaafa nufu na keessaa zan macaafa qulqulluu keessaatii dubbistee erga macaafa qulqulluu keessaa na gorsitee booda dubbistee booda isaan immoo kaatee nu gorsaa turtenna. Tokkoffaa akkamittidha jechuun macaafa qulqulluun yeroo sanatti nuti hin hubanna jettee akka afaan keenyaatti isaan nutti dubbattee deebitee nu gorsuun suni ambiraan immoo gorsi jechuun akkamitti nama jijjiira jettee itti amanteeti kan ittiin waan nu gochaa turte. Baay'ee gaariidha. Ani mana abbaa koo keessatti haadha koo fi abbaa koo fi hangafadha. 14 taanee dhalannee naannoo yakkinu ijoollee kan hundumaa ni adabu warri keenya. Karaa biraa immoo akka keenya yoo ta'u baate iyyuu isaanis dubbii waaqayyootiin nu gorsanii nu adabu. Isaan caalaa immoo tajaajila wangeelaa waan hin ta'eef jalqaba irratti macaafni qulqulluun dubbisa siin shaakalsiiseera.
ayyaaneen fa'aa hannaan fa'aa duraan dursa ka'umsa isaanii haasaan afaan hiikkatanii kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan kitaaba qulqulluu dubbisuu isaanii sammuu isaanii refresh kan godhe transformid kan godhe jedhee namanaa dhimma dubbisaaf dhimma hubannaaf inni isaan gargaareera. Akkuma kana immoo amalas sirreessuu kan danda'u macaafa qulqulluu waan ta'eef kana yakkiteetta abalutti yakkiteetta macaafni qulqulluun akkas jedha waan jedhee macaafni qulqulluun mana faranjootaas dhaqxanii hin barattu giddaa yeroo turetti hin jaallattu barumsa wangeelaa kanaa faranjoonni isin barsiisu turanii badhaasa hin qabdu sartifikeetii hin qabdu amma isinii kenneera kaayattanii ittoo ta'ee fi walumaa galatti macaafni qulqulluun amala sirreessuu akka danda'u jireenya sirreessuu leenjisuu gaarummaa hojjechiisuu namni waaqayyo tokko yookaan namni uumame tokko hojii gaariif ga'eessa akka ta'u achirras caafamee waan jiruuf Phaawulos Ximootewosiin innaa gorsuu ati mucummaa keetii jalqabdee caafata qulqullaa barteetta jedhee utuu dubbatu argina. Eenyurraa akka barte immoo hin beektaadha. Kanaaf dhimma baasaa macaafa qulqulluu beekuu ni jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun hafuura waaqootiin waan barreeffameef yaada namootaa filosoofii gaxxamanyii garaagaraatiin otoo hin taane hafuura waaqootiin waan barreeffameef jireenya namaaf sirreessuuf qajeelchuuf amala hamaa amala jallaa sirreessuu kan danda'u gorsa kitaaba qulqulluu akka ta'e. Kitaabni qulqulluu immoo karabaan adabaa jennaan. Akka waan gaarii tokkoottidha gorsa malee akka waan badaa tokkootti miti jechaadha. Kanaaf dhaloonni hin adabamiin guddatan akka feetee ta'anii ba'aan ittiin dhageessisu, imaanaan ittiin dhageessisu, itti gaafatamummaan ittiin dhageessisu achumaan kaashilabboonni baay'achaa kan adeeman kanaaf inni kun akka kanatu hin taane macaafni qulqulluu nama sirreessuu amala sirreessuu qajeelchuu akka danda'u nan amanaa itti hojjennaan hojiirra oolcheera firiisaa argineerra jechaadha. Egaa amma isin fayyade isintu beeka. Fayyadeera baay'ee nu fayyadeera. Jechuun wanticha waan caalatti wanta balleessine sana akkatti yaanu taasisaa ture baay'ee ni yaadadha baay'ee jechuudha. Takkas reemaa turre uleetiin jechuudha. Balbala keenya iyyuu turteetti asmaanii daawwattoota keenyatti kan inni barbaadu jechuudha. Balbala keenya mukittiin tokko jirti. Mukittiin suni faazeriinis maazeriinis achirraati kan isaan dhaqanii kutatanii jechuudha. Walittiirra. Mukittiin gaafa ittiin sireeban hin caccabdu. Waan hin taatu maqaa ishee maal ture hin beeku iyyuu. Hin caccabdu. Maqaa itti baase. Amma reebamtee dhanni keddummaatti balleessitee ta'an akkasidha. Ulee ijoollee jedhe maqaa. Baay'ee immoo kan nu adabu maazerii keenyadha. Ndaa'u maazeriin koo keessa baatee yoo nuti mana keessaa jejjee qabne har'a immoo qaaqoyyi sirraan galle ulittiin arganne gaarra immoo qoyigaa. Sirraan argaate. Obboleessi kun xiqqaan jiran jechuudha. Naanni mana keessaa gaafa ni jeeqamu takkaa ishee waan irreebdii kana wanta xiqqoo ture faa edharra ilaali kanarraa ka'e. Irraa bugugsee. Itti maazeriin kun jechuudha. Ariifidha. Baay'ee nu fayyadeera. Wanti jechuudha. Kan biraa kan inni haasa'uu barbaadu keessaa tokko keessumaa waa'ee fedha keenyaatti gaafa deebinu almost hundumti keenya waaqayyo dandeettii nu laateera hunda keenyaa fi kallattii garaagaraatiin nu laateera. Isa keessaatii barnoonni isa tokkodha. Asirratti waan hin jechuu barbaadu fakkeenyaaf amma mana keenya keessaa akka nuti qo'annuuf akka nuti dubbisuuf waan nu gootu jechuun nu kakaastu. Garuu immoo barnoota irratti kana baradhaa fakkeenyaaf amma qabxii gurguddaa gatii qabdaniif madiisnii galaa yookiin iddoo akkasii dhaqaa waan akkasii nu gootani. Ofuma keenyaati fakkeenyaaf amma isheen hangafaa injiinaringii barachuun fedha isheetiin isheenii amma chaayinaa jirtu kun fedha isheetiin anis fedhuma kootiin hunda keenya jechuudha. Kan biraan immoo kana cinaatti barnootuma isa kana dabalatee fakkeenyaaf amma wantoota garaagaraa yeroon kalaqa adda addaa hojjetaa ture kalaqa keessatti gaafa waan tokko hojjedhu yaali ilaaletta yeroo hundumaa yaali ilaali nuun jetta malee kun hin ta'u nuun jettu. Fakkeenyaaf waan tokko akkasii yaadedhee yeroo baay'ee dhufee si gaafadha. Zen wanta sana yaali ilaaletta. Innaa wantichi baay'ee na gargaare
fakkeenyaaf yeroo kutaa 11 akka Itoophiyaatti dorgommii mo'adheera jechuudha. Dorgommii kalaqaa kanaan akka Itoophiyaatti tokkoffaa beera godinyaa wajjin jechuudha. Innaa wanti dorgommiin sun amma sadarkaa biyyaatti dhaqee namoota irra ga'eera. Innaa wanti sun akkamitti isinii dhufe jechuun amma mana ajaa'iba bakka yaali jechuun naannoo Itoophiyaa kanatti hin baratamne naannoo biyya alaatti fedha ijoolleen eegama. Garuu immoo baay'ee isaa yoo amma ilaale Itoophiyaa keessatti maatiin fedha ijoolleen eegu. Clearly kan manni yaada dhaga'e keessaa tokko abbaa isaatii yeroo hundumaa madiisnii baradhee mucaa waan inni godha. Mucaan garuu madiisnii dhaqee baratee fixee kunoo baradhee fixeeraa jedhee abbaa isaaf kennee barnoota biraatti fufee mucaan. Fedha isaa miti jechuudha madiisnii barachuun hin turreenna. Garuu mana keenya keessaa fedha keenya baay'ee nu eegdu. Fakkeenyaaf hamma obboleessi kunnichi dhumarra jiru kuni qabxii guddaa qaba. Akka bishoottutti qabxii ariifii faayidaa ture. Garuu sooshaaliidha kan inni gara barataa jiru jechuudha. Innaa isin hin dhiibne fakkeenyaaf hamma namni kun qabxii madiisinuu fiduu danda'a kutaa 12 garuu immoo soshaalii gali deeme fedha keenyadha jechuudha kun. Innaa wanti fedha keenya ammoo kun gaafa barannu almost hundi keenya barnoota barannu jaallanneeti kan nuti barataa jirru. Ijoolleen fedha isaanii malee baratan garuu maatiin impoos godhanii waan godhanii dhiibbaa garaagaraa irratti geggeessaa jechuudha. Innaa isa kana akkamitti dursitanii hubattanii isa jedhu kanarratti. Egaa waa'een fedhaa jalqaba barumsa keessan irratti hirkattummaa keessaa akkas hin baatanii kanan dhiibaa ture ofitti amanamummaadhaan akkasin hojjettan. Tajaajilu malee tajaajilaa faarfadhaa maal godhaa hin jedhani. Siniif galee akkasin gootan macaafa sin barsiisu gorsa isin kennu yaada kennu malee kana godhaa kana godhinaa hin jedhu. Maaliif dhumarratti kosii waldaan haraa jettaan nuleen naqqamteenna jedhu. Eeshi hin dandeessaa nan danda'a. Jimaata sa'aatii 11 na baatu dhatteetu mana hartee deebiti. Kanaan beekamti. Ayyaanni anuu nan faarfadhaa jette. Walaloon dhiyeessaa jette. Hin dandeessaa beektaa qabdaa godhi ilaalii hin jedha. Atis immoo caammaa qulqulleessuu ijoollotas ta'aa bartee galii mana ijaaru waan ta'eef galii fichisuudhaaf ijoollota ta'anii ijoollota jeeqan hojiitti bobbaaftee otuu isaan hojii isaan hojjetanii kakaaftee hojii baay'ee akka isaan hojjetan kana goonaatti nan ishii jedheen dhiisee hin gootanii wuxxeetammaa ta'e ammachi deemnutti jecha. Dhimma barnoota keessanis akkuma kana fedhaa yoo ta'e malee anamma kaalkuleeshinii waan hin jaallanneef haa ta'u hin dandeenyeef haa ta'u ana yaadadhu garuu kutaa 9 ta'u 10 irratti barsiisaan maatii na barsiisu waan na jibbuuf qabxiin koo 49.5 keessaa jecha. Kuni akka maatii jibbuuf okaan kufeen kufne okaan darbeen darbine agaaguliir na rarraase. Amma onan na yaadadha taaddalee mollaa jedhama warri beektanii yoo jiraattan jiratee jiru ta'een beeku. Kanaaf ani 11tti bakka wanta kaalkuleeshinii jedhamu hin galu fedha komitii jedheen murteesse. Kanaaf namni keessa isaa kan jiru akka inni hojjetutti nan amana. Hojii akka inni hojjetutti nan amana. Hojii hojjetu keessaa immoo kan jaallatu akka inni hojjetu. Anamma iddoo hojjetu keessatti waan na keessa jiru qofan hojjedha malee hojjedhuu qofaaf dirqama qofaaf waan hojjedhee itti gammaduu hin qabu. Kanaaf namni ofitti amanamummaadhaan ofitti amanatee of wabeeffatee ofiin of geggeessee ofiin of guddisuu kan inni danda'utti nan amana. Haal duree nan mijeessa waan danda'amu ifan godhaa filannoo kaa filannoo kana keessa abbaa isaatu filata. Kun kanas si baasaa kun kanas si baasaa kan yeroo gorte kana bira geessaa kan yeroo gorte kana bira geessaa kana keessa abbaa isaatu filata. Filatee ofiin anumatu godhe anumatu of balleesse anumatu of guddise jechuu abbaan isaa akka danda'u. Kanaaf yeroo asii fooqa nan deema wanta hin taane ta'annaan kana. Okay. Gommaa yoo hojjechaa turte utuu hin baratiin yoo baratte immoo kana caalaa hojjettaa jedheen deemii jedhe. Kanaaf si gargaareera. Anis itti gammadeera. Gooftaan haa galateeffamu baay'ee gammanneera hundumti keenya. Biyyis itti gammadeera. Manni barumsaas keessa itti gammadeera. Kanaaf baay'ee gaariidhaan jedha.
Okay, baay'ee asooneerraa galatoomiin siin jedha. Isti gara dhumaatti abboota Itoophiyaadhaaf ergaa akkamii qabdaa? Ijoollee isaanii akkamitti guddisuu qabu? Fedha ijoollee isaanii akkamitti eeguu qabu? Isa kanarratti yaada yoo qabaatte. Egaa inni akkasii karaa adda addaa haasa'amuu danda'a. Inni kaanii barnoonni saayinsii filoosofiin kanadha malee kana miti jedhee isatti hidhamee ta'a. Isa kana garatti jijjiiruu hin beeknu. Inni kaan immoo aadaan keenya kanadha. Muka abbaa keenyaatti kana bakka kanumadhaan keenya jedhanii itti goganii hin ta'an jiru. Kanas waan goonuu hin qabnu. Inni kaan immoo akkuma itti dhufe kan jiraatu kan jiraachisu hin jira. Inni kunis jira. Kallattii garaagaraatiin namni muuxannoo mana isaa jiraatu qaba. Beekumsa mana isaa ittiin jiraachisu qaba. Ani egaa akkam kootti kanan yaada laadhu tokkoffaa ofitti amanamummaa ofiin of geggeessuu danda'u ofiin hiree ofii murteeffachuu akka isaan danda'an filannoo laachuu murtoo laachuu qofatu hin taane filannoo isaanii immoo itti gadhiisuu hin taane madaaluu maaliif filatte kanaan filatte garuu kana goote kun immoo sitti dhufa. Fakkeenyaaf isa amma kutaa tokko jiru sooshaaliin galannaan jedhu garuu obbolaan kee karaa kanarra jiru akkami jennaan anaafuu hin taane fedhii koo garanarra jira wayyaa ofitti murteeffatte jedheen itti gadhiise jechaadha. Kun immoo kana garuu deemsichi kana akkasumas akkas ta'a amma beekuma koo dhiphina karaa sooshaaliin hojiidhaaf qabu bal'ina karaa saayinsiin qabu dandeettii ofiitiin immoo eessa akka ga'anii karaa kanammoo eessa akka ga'anii madaalee kun kana dhaannaan filatee keessaa irra deemee jechaadha. Egaa kanaaf ofitti amanatanii hiree ofiif murteeffachuu barsiisuu fi dhaqanii kan isaan itti ba'an dhumni isaa galmi isaa filannoo sana keessa inni kun kana mootii jechuun barbaachisaadha. Filadheen itti galee jechuu qabu. Mucayyoo tokkotu bara 82 tajaajilaaf innaan deemu nan beekaa nu tajaajiltii hin baratti. Waggaa isaatti immoo innaan deemu mucaa akka qarabee boqqolloo dugda keessa huqqattee karaa irratti natti dhufte biyya tokkotti iddoo biraatti. Maal hojjetta baluu jennaan. Abbaa koof ammas haa oolu malee isaan na heerumsiisee innaan kunoo mucaa harkisee na deema. Akkas ta'uu hin qabu. Abaaramaan hafa akka intala kana abbaa ishee abaaraa hafte. Kanaaf jedhee amma beekuma koo amma naaf dhufe yeroo sana waan hubadheen qaba. Kanaaf ofii isaanii ofiif murteeffachuu filannoo isaanii ofiif filachuu beekumsa ga'aa wajjiniin akka isaan deeman galma karaa filannaa isaanii ofiin ofirratti akka dubbatan ofiif akka dubbatan gochuudha. Inni garbiraani gadi gadhiisanii dhiisuunis bareedaa miti. Bara mirga dimokiraasiidhaan ammami mirgi ammami dirqamni kan jedhu wajjiniin yoo ta'e malee mirga kan jedhamu qofaan yoo adeeme balaa qaba. Mirgi hundumtuu gaarii hin qabu. Dirqamni hundumtuus gaarii hin qabu. Mirgaaf dirqama. Egaa amma beeknutti kanadha. Namnis kan uumame mirgaaf dirqama isaa beekuudha. Fakkeenyaaf addaamiin hin nyaatiin yoo nyaatte hin duuta. Yoo nyaachuunis hin jiraatta bakka. Dirqama inni qabu hin nyaatiin. Mirga inni qabu immoo yoo nyaatte immoo mirga keetiin hin duuta. Bakka filannoodhaaf galma filannoo isaa agarsiiseeti. Mirgaaf dirqama isaa kan inni kaa'ee jechaadha. Sanumatti dhaqee ba'e ofiif kan inni hiree itti bahetu itti dhufee jechaadha. Dirqamaaf mirga isaa waan wallaaleef yookaan immoo mirgaaf dirqama isaa waan wal jalaa darbeef jechaadha. Kanaaf mirga qofa yoo laalle gadi gadhiisii ittoo guddanne waaqayyos gadi nu gadhiisa. Waaqayyos namnis yoo gadi nu gadhiise immoo kan nu fudhatu hamaadha. Sammuu keenya, yaada keenya, jireenya keenya, bara keenya, umurii keenya, namummaa keenya, qaama keenya kan itti fayyadamu hamaa ta'a jechaadha. Kanaaf mirgaaf dirqama adda baasanii beeksisuu barsiisuutu nurra jira.
galma isaa wajjin jecha. Kanaaf gadi gadhiisiin gaarii miti. Adabuunis hamaan qabu. Ijoolleen waaqan sodaattu ulee malee jedhu warri keenya. Kuni mammaaksa gadhee isaa qofatu hin ta'in gaarummaa isaas waan beeknuuf duraanis dubbachaa waan turreef ijoollee adabuu dhiisuun gaafa guddatanii yakkamtoota waan ta'aniif mootummaan adaba guddaa isaan irratti fudhachuun dirqamachaa. Maaliif amalli nadabameen guddate sodaa malee guddate dhaqee lubbuu isaafuu dhimma hin qabnee ta'a dhaloonni waan ta'eef. Kanaafi sodaa warraatiin guddachuun, sodaa waaqayyoo qabaachuun, sodaa biyyaafillee kabaja laachuun irratti mul'ata jechaadha. Dhumarratti kanan jedhu ijoollee keenya bakka nu bu'u booriif abdii keenya jedhanii yaada keessa kaayachuun firii qabeessummaansaa namatti dhaga'ama. Happy Father Day, Happy Father Day jedhanii odeessuun qofti gahaa miti. Faazerii gaarii ta'ee ijoollee isaaf hawwii gaarii hawwee ijoolleen isaas kabaja isaaf qaban wal simatee yoo ta'e Happy Father Day hiika gaarii qaba. Yoon kanachi abbaa isaanii abaaraa fayyuma gibbizineetiidhaaf hippookiraatiidhaaf footoo isaa suura isaa gadhiisanii Happy Father Day jedhu gatiin qabu. Maaliif warra akkatti isaan wajjin rileeshiniin isaan gidduu jiru warri beekan yenna dubbicha dhagaan yookaan dubbisan hin ceepha'u jechaadha. Durillee atillee abbaa kee nabboomtu aarsaa turte gubaa turte iyyuuti an jedhan jiraachuu danda'u. Kanaaf rileeshiniin barbaachisaadha. Akkuma duraan kaastee akka hiriyaa wajjin haasa'uun tuffachuu otoo hin taane yaada fi ibsachuu fi yaada fudhachuu irratti kan wal sime yoo ta'e gaarii ta'a. Kanaaf akka kanaaf ta'e gaarii ta'aa yaada. Okay, baay'ee haasoftee waa'ee abbootii Itoophiyaatiif abbootiin maal gochuu akka isaan qaban irratti haasofteetta. Rileeshippiin ijoollee fi abbaa gidduu jirus maal akka ta'e baay'ee walitti siquu akka qabanii iddoo tokko tokkotti nagarraa abbaan ijoollee jechuun bakka akka waan nuyi ittiin ilaalama mana keessatti jiru bakka ittiin dubbatamu waan hin jedhamu duukaan haasotu yoo dhattee duukaa haasote sitti dheekkama waan akkas akkasiin jiraata iddoo tokko tokkonnaa namoota akkasii kanaafis gorsa ta'uu waanti gooteetta. Maaliif rileeshippiin isaanii baay'ee yoo walitti dhiyaate gaaffii gaafachuudhaaf waan hin sodaattu. Waan fedhe duukaa so'uudhaaf wanta si mudate maaliif fakkiin hamma chaalenjiin jira namni tokko immoo abbaa isaa wajjin rileeshippii gaarii qaba ta'e wanta isatti dhufe hundumaa akkasidha maal naa wayyaa naam jedhee kan inni duukaa mari'atu hiriyyaa isaa eenyu isaa caalaa abbaa isaa ta'e gaariidha. Isa kana baay'ee dubbatteetta. Amma immoo gara dhumaatti immoo warra kakuu warra hin fuune maal gochuu akka isaan qaban fuudha dura maal gochuu qabu fakkeenyaaf waggaa meeqattidha kan itti fuudhe. Waggaa 26 keessatti natti fakkaata. Waggaa 26 keessatti kan itti fuute amma fakkeenyaaf 25 naannoo sana jechuudha. Waggaa 25 kana keessatti kan itti fuute. Jechuun namni tokko fuudhuuf maal gochuu qaba fakkeenyaaf amma beekamaadha fakkeenyaaf abbaan manaa jechuun mana keessatti kan mana sana liigudha jechuudha. Mana sana geggeessaa. Kanaaf dargaggoonni amma jirru ana dabalatee maal gochuu qabu utuun fuudhiin dura jechuudha waan irratti fokus godhanii hojjechuu qabu. Dhaloonni ammaa kuni akka keessan an jedhu maaliif wanta baay'ee hanqina qabna. Almost amma gara waggaa 23-24tti siqaan jira. Waggaa 3 naaf jechuudha fuudhuudhaaf. Fuudha geessite. Yeroo kanaan barbaaduutti ka'eera. Maal gochuu qabna fakkeenyaaf amma akka keessan jechuun dandeenyu maaliif koomitimentiin baay'ee nutti hanqata. Waan tokko irratti fokus goone hojjechuudhaaf baay'ee hanqina qabna. Dhuguma namni umurii waggaa 26 yeroo ammaa kun maatii geggeessuudhaaf gaadha jechuun xiqqoo namatti ulfaata yeroo ammaa kana keessa. Kanaaf nuti maal gochuu qabna jettee yaaddachuun dargaggoonni warri hin fuune kuni maal yoo godhan wayyaa maal irratti fokus goone hojjechuu qabu. Egaa itti dippeendis jedhu waan tokko namni ilaalcha mataa isaa hin qabaata. Fedha mataa isaa hin qabaata. Kaayyoos galmas hin qabaata. Akka mataa isaatti. Meeshaan akka uumametti jiraata hundumtuu kallattii tokkorra wal fakkaataa yuunifoormii kan fakkaatu miti.
Inni jalqabaa ga'umsa bilchinaa namummaati. Namni akka namaatti bilchina qabaachuu qaba. Maaliif amala kansaa kan fakkaattu hin fuudhu. Wajjin guddatanii yegidde warra wajjin guddatan ta'uu hin danda'u. Utuma wajjin guddatanii iyyuu gaafa gaa'elaa walitti dabalamanii akka duraan afaan mi'aan gaafa walitti dabalamanii akkas miti. Kanaaf bilchina yoo kun ta'e akkam ta'a? Kun yoo akkas ta'uu baate immoo akkam ta'a? Kan jedhu check and balance godhanii ilaalcha kanatti bilchaachuun isaanirra jira. Umuriinis hin barbaachisa. Maaliin akka jiraachisanis maaliin akka jiraatanis irratti yaadamuu kan qabudha. Yeroo ammaa kana jireenyi ulfaataa qaala'inaan waan beekamuuf warra irratti dippendi ta'uun baay'ee ulfaataadha. Egaa nuni hojii dhabdootatti wal fuudhee hojii waaqayyoon hojjedhaan nan tajaajila isheen 12 fittee dhufte. Amantii maan egaa jiraanna qotee bulaa mataanee tajaajila innee makaanee garuu immoo hundumti keenya barnoota amma barachuu dandeenyu baranneerra qotee bulaa miti amma. Akkuma keenya kana hundumtu akkasuma deema hin beeknu jedhamu hin harka waaqayyooti. Kanaaf duraan dursa amma yeroo ammaa kana biyaans yaada waa'ee akkaataa jireenyaa yeroo nun fuunurra caalaa warra ammaa teooritikaalii illee ta'u malee hin beeku. Qaala'insa gabaa minaamin informationii onlaayiniidhaan wantoota ta'an waan yaalii geggeessanii dubbisanii ilaalaniif dhaga'aniif akka keenya miti. Yeroo keenya wanta akkasii waan hin jirreef jecha. Nunni beekumsi keenya safara keenya naannoo keenya mana abbaa keenyaa beekna. Akka sanatti of madaallee bakka lafa abbaa keenyaa ammas nu laateen qotannaa kana wanni akkas taana kan jedhu. Abbaa keenya wajjin of madaalla malee waan biraa fagoodhannee wanni hin jennu. Riyyootuma akka keenyaa isaan kana nan caalaa jennee of madaalla malee laga ceenee addunyaa wajjiniin wal dorgomaa keessa hin jirru hin beeknu waa'ee addunyaa. Barreeffama kutaati baran malee. Kanaaf har'asiin addunyaan maal fakkaatti jedhamti adeemti. Ikoonomiin addunyaa maal fakkaatti? Akkam ta'uuf jirti? Kan jedhamu information nu amma qabnu irra caalaa nu caalaa teooritikaalii beekuu dandeessu waan ta'eef kana xiyyeeffannoo keessa galfachuutiin akkaataa jireenya ofii fooyyeffatanii ba'aan ta'anitti itti seenuun barbaachisaadha. Kana sodaatanis immoo baqachuunis gaarii miti. Yeroo ofii gubuun, umurii ofii gubuun, qaama ofii gubuun, jireenya ofii gubuun, sammuu ofii gubuun fayyumadha. Sodaan yaaddoon jechaan. Karaa biraa ani bare keessa umuriin gaa'elaaf namaaf mijatu tokko jira. Ofirraa kanan bare. Umurii tokko keessa innaa seenan gaa'ela hawwiyatu hin taane isa sirrii keessa seenuudhaaf fedhii qabaachuudha. Eessarraa akka ka'u jira. Eessa akka ga'u immoo eessaa booda immoo sodaa akka namatti galchu immoo hin beekamu. Kanaaf anamma isa fedha isa sirrii fayyuma dargaggummaa maqarmattee hin taane fedha gaa'elaaf ga'eera jedhu keessa yeroo hin seenu xinnoonnaan siquu haalonni tokko mijachuu waan didaniif sodaan natti gale. Kun hafee sun immoo akkam ta'a kun immoo akkam ta'a. Kanan qaqqabee geessisuu hin dandeenyen sodaachuutti ka'e. Kanaaf waaqayyoon na gargaaree anis murteeffadhee dafnee gaa'ela kana keessa seenuun keenya yaaddoof sodaa nun dandeenyee afford hin goone fayyuma sodaan dhiphannu gaafa itti gallu inuma darbame jecha. Kanaaf waaqayyo kakuu isaatiin nama dabarsaa. Umurii darbuun immoo otuma amma fedhan qabaatanii namoonni baay'een yoonni baay'een obbolaan baay'een keenya kan beeknus umurii sana darbanii taa'anii kan sodaatan jiru. Antiin jiraatan utuu eksesii qabanii, manas utuu qabanii, miindaa gaarii utuu qabanii sodaatu. Maaliif innaa umuritti sana darban sodaa yookaan karaa ishee akkamiiti isheen eenyu fayyisaanii warri ishee barnoonni ishee akkamii, dandeettiin ishee akkamii, eenyuun ishee akkamii, maaloon ishee sodaa kan hin taanetti nama galchaati. Kanuma jiran kana keessa anoon arganne nan dhabe jechisiisa sodaadha kun.
Waaqayyo macheen nam tokko dhiira tokko naa uumu shamarreen tokko isaaf akka taatu godhee akka uume beekamaa. Haalonni rakkisoo ta'an jiraachuu danda'u saayikoloojikaalii, fiizikaalii, spirituaalii, sooshalii rakkoon naachuraalis jiraachuu danda'a, namtolcheen jiraachuu danda'a. Sanaan alatti rakkoo nama hin jirretti yeroo namaaf kennametti gaa'elatti galu yeroo namaaf kennameen booda darbanii immoo sodaatanii hafuun rakkina biraa waan qabuuf isa kanallee of eeggachuun barbaachisaadha. Waa'ee shamarreen keenya gaafattateen beeku durba koo asumaan dubbadhee kan hin darbu nuun warri keenya qubee dubbisuu yookaan immoo fidala jedhu yeroo sana fidala dubbisuu qofa kan isaan beekanii golmaassaa baratan. Ani immoo ani isaati manaa koos 12 finne hin caallaa jechaadha 12 xumuree gaa'elatti galle. Bara ijoolleen keenya gaanii heeruman immoo digiriinuu gadi bu'aa ta'uu danda'a. Kanaaf minimum digirii lammaffaa maastersii boodadha gaa'elli keessanii ammasitti qopheeffachuu hin dandeessu kin isaasitti gaa'elatti seenuu hin dandeessanii masti jennee tokkoffaa barnoonni isaanis waan danda'aniif gadafanii hafuu danda'a waan ta'eef da'umsaan maaliin haala jireenyaatiin yoo ta'e maastersotaan ofis hin danda'u rakkoo dhufus immoo damdamachuu yeroo itti danda'anidha. Dorgommii addunyaa keessas waan seenaniif dorgommii addunyaa keessatti isa kana sadarkaa kana rogaan itti tola waan jenneef amma isheen hangafa akkuma sanatti gootee akkuma xumurteen heerumte isheen lammaffaan isa egaa maastersii xumuraa jirti waaqayyoon kadhachaa fi jirra ammaan booda eeyyamameera egaa harka rabbii fi harka ishee keessa jira kana egaa waa'ee gaa'ilaa wasumneechaa. Okay, bakka almost kan gorsa abbootaaf ta'us inneerraa dargaggootaafis inneerraa maratti garuu isti abbaa gaarii ta'uudhaaf maal gochuu qabu dargaggoon abbaa gaarii? Dargaggoon abbaa gaarii ta'uudhaaf gaafa fuudhaneedhaan. Waaqa wajjin sinaa ga'u. Amiin. Abbaa gaarii ta'uudhaaf yaa'u nama gaarii ta'u malee biraan ta'ani. Warshaan kalaqa addaa nama godhee nama baasu hin jiru. Inni dura waaqayyoon sodaachuudha. Hawaasa keessattis namuusaaf safuu gaarii qabaachuun barbaachisaadha. Maatii warraa keessattis akkuma kanatti adaba warraa, gorsa warraa, barsiisa warraa fudhachuun barbaachisaadha. Yaada maatii hin fudhadhu jedhanii waxaa kan jedhan yoo jiraatan rakkoo qabaatu isaan akkasii. Abbaa gaarii ta'utti rakkoon qabaatu waaqayyo isaan gargaare malee. Waama fedhe iyyuu hacuuccaa fakkaatee iyyuu adeemsa maatii isaanii keessatti guddatanii gaafa ba'an hojiidhaaf barnootaan innaa ba'an sanuma keessaa ba'anii yoo deeman itti fufanii ta'uu danda'u jedheen nan amana. Waaqayyoon sodaachuun waan biraati. Inni gara biraan nama itti yaadu kan immoo itti yaadanii beekumsaan abbaa gaarii ta'uu hin danda'amu. Akkam yoon godheen abbaa gaarii ta'a. Jechuun akkas ta'a jenna qofatu hin taane akka haala jireenya abbummaa yeroo sanaaf bara sanaaf mana sanaattidha abbaa gaarii kan ta'an. Akka baluu ta'a akka baluufaa ta'a jedhamu baatee gamaaf gamanarraa abbaan gaarii akkam jiraata isa jedhuun beekumsa gaatiin kan isaanii garuu sarara maatii isaanii keessatti abbaa gaarii ta'uudhaaf yaalii gochuu abdii kutachuu dhiisuu rakkoon uumamuu danda'a rakkoon soshaalii naachuraalii namtolcheen jiraachuu danda'a rakkoon mataa isaanii jiraachuu danda'a. Haadha manaamti inni fuudhu rakkoo biraa taatee dhufuu dandeessu yookaan immoo kan isarra wayyitu taatis dhufuu dandeessu hin beeknu waaqayyotti kennu sanas ta'e kanas akkaataa haala maatii ijaarsa sana booda akkamittan abbaa gaarii ta'a. Akkaataa dhalannaaf guddina ijoollee sana keessatti akkaataa haala qabeenyaaf haala jireenyaa iddoo jireenyaa irratti akkamittan abbaa gaarii ta'a. Akkamittan ta'a takkamatti akkamittan ta'a sana deebii argatanii itti galatu hin taane abbaa gaarii ta'a adeemaa maraqanii abbaa gaarii ta'anii ittiin xumuru jechaadha. Deemsa piroosesiidha jechaadha. Guddataa adeema malee guddateetu abbaa ta'a miti. Kanaaf yennaan fuudhan abbaadha abbaa gaariin taa'een gin yennaan dhalchuu abbaa kan biraati. Lamannaan dhalchuu kan biraa. Akkasiin deemsa guddinaati. Kana egaa
Kanaafi dargaggoonni kan isaan gochuu qabanii tokkoffaa abbaa magaarii ta'uu sanayyuu ittuma yaaduu qabudha. Zimmadanii jechuun gaa'eluma duwwaa yaadanii deemuu osoo hin taane abbaa gaarii sanatti yaadanii wantoota abbaa gaarii sanaaf ta'an immoo hawaasa naannoo keessattis akkamitti akka jiraatan ta'uu danda'a. Jechuun aayidiyaa deemsa dubbii keenya gara sanatti sheep gochaa deemuu qabna jechuudha. Sanarratti fokas gochuu. Egaan daawwattoota koo qophiin abbaa koo wajjin guyyaa irraa kana guyyaa abbootii addunyaa irratti isaa wajjin wal qabsiisee guyyaa irraa isin dhiyeesse kana fakkaata ture. Wanta baay'ee ekspiriyaansii baay'ee wajjin haasofneerraa kan kana olis wanta baay'ee jira. Garuu kan inni irraa qabadhe sagantaan koo kana ture. Isinis amma sa'aatii kanaatti na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa galata guddaa argadhaa. Nagaa. Eebbifame guddaa. Nama gaarii ta'e abbaa gaarii ta'e atis guddaa nama guddaa ta'e abbaa ta'e.